Anke argite akka dhiiraa baf namatti jedhu wayita asii ofi dhiira ofitti asitti hamatu. Lammata deebitee dhiira waliin argitu jechuudha. Dalagaan isii maali? Teettee miidiyaa tiktookii fuula namaa banattee suuraa of duuba geettee ilmoo akkana godhe reediin akkas ta'e ebaluun akkas ta'e abduusan akkas ta'e ebaluu maali warri miidiyaa kana guutuu maqaa yaamte warra keessaa bebbeekamu waan akkas ta'e jetti. Maaliif tasfaa biraan qabdu ka januuf dhiirri isii fattashee arge. Dhiisuudhaaf immootu hin dabbaramti teettee nama laaluu hin hinaafti warra akkatti wal hammatee miidiyaa irratti laayifii argisiisu kan warra kiisiingii ol godhu kan warra suuraa wajji qabu kan warra roomaansii taphatu kan an argitiimi jette ofitti obboleettii tiyya si gorsa hin jedhin teettee nama ajandaan godhati sa'aa teettee nama ajandaa godhatu san dubartirraa seeftii maaliitu eeggamee dhi'uuf gaafadhu bari fokkina'oo qabaatte wallaahi fokkinni keessuun fuudha sin dhoorgu hiriyaa qabatus hin daangessu waa takkas hin daangessu uumama sun uumama rabbi alhamdulillaatti jedhe wannati gochuu dandeessu kaminni waa'ee teessee haga waa'ee nama haasoftu san seeftii dubartii akkamitti eeggata. Tu yuutuubii fa'aa keessa deemi ilaali yoo waan akkasii hin beekne biyyatti argitee yoo waan akkasii hin jiraanne yoo kanaa biyyaa baatee yookaan immootu baadiyyaa qilee fa'a riimooteeriyaa keessaa dhufte taayettee of gamaggamuu qabda. Dhiirri dubartii akkamitti saaba. Keessattuu shamarri keenya akka dhiiratii miti yeroonis namarraa deema dubartii yeroo irraa deemaa deema. Yeroo ofii kanatti fayyadamuu danda'uu qabdi dubartiin. Callifameetumaan yoo namu abaaruu ta'e wannoon jedhin kanaaf obboleettii tiyya si gorsa ani immoo wanta kana hunda kanaase dubartii adabaa fi kabaja qabduufi miti dubartiin haadha tiyya obboleettii tiyya jaartii tiyya waa hunda tiyya duniyaa tiyya jechuudha dubartiin anaaf duniyaa guddoodha duniyaa caaltu dubartiin kabaja qabdu dubartiin ulfina qabdu dubartiin bakka dhaabbattu beektu keessa darbee wallahi dubartiin kabaja ofii eeggattee fireendii qabduyyuu rakkoo miti ana biratti kabaja ofii qabdi fireendii isii san biratti kabaja qabdi adaba qabdi sii galee dubartiin adabaa fi haala fi maalii dhabde ka anam misiin jiru kana ka ofitti amanamummaa hin qabne wallahi maqaa dubartiin balleessina rabbi jedhaatini wanti biraa isinirraan eeggadu dubartirraa wanti biraan eeggamu seeftii kee eeggadhu bakka isin fakkaanne hin dhaawatin bor bultii keessa seentu bultii keessa gisee seentu ilmoo teetti maal himta yoo rabbiin carraa waytu sii bane viidiyoon asirra teettee nama abaartu fi namarraa haasoftu kun hin ta'a ilmoo dhalte bor ilmoo tee tanaan maal himatta maal jettaan tun haadha tiyyaa jetti bar wayi haadhuma tiyyaa tun guyyaa tokko ol ba'uun noon wayi tun haadhuma tiyyaa jetti wallahi itti qaanfataa jechuun sheenoftee keessaan baatu wanta dandeettu waan gaarii dalagi dadhabdu dhiisi rafi taa'e rabbii keetitti masgiidatti galii rabbi kadhadhu sadaqadhu deemiti waa'ee namaa naasanya waa'ee nama dhuunfaa maasii godha waa'ee nama dhuunfaa fakkeenya amma waa'ee kiyyaa haasoftan ani barbaaduun deeffadha barbaaduun dhiisa bu'aan jidduu kanatti argameen jira fakkeenya fiisa fagoon deemina waa'ee kiyyaaf jaartii tiyyaa haasaa turtan anaaf isin dura nagaa turre amma nu hadheessitanii adda nu fageessitan daran summa billaa ilasi akka wilii waliin arginetti nu hadheessitan maaliif nu hadheessitan ani akkamitti jaartiin tiyya kana nagooti jedha akkamitti nama narra duulsifteen arrabsiifti anaaf isitu tokko anaaf isitu ilma walitti qabaa isin jidduu keenya seentanii ana hadheessitanii miira akkamittiin isii tana hojii deebi'ee jiraadhame miirri nama keessatti nu uumama arrafamtee cabsamtee mataan gaggaragalfamtee ilmoon tiyya osoo nafin ijji hundi nyaatte wallaahi wabbillaahi wantanii waan wanta ilmoo tiyyaan nyaattan ilmoo ani nagaan guddifadhu ijaan nyaattanii qaama kana mulutti waa ba'e maashaallah irraan jenna teettanii ilmoo bareedaa kana dhiise ilmoo bareedaa jechuun sirrii miti maashaallah irraa jedhama ilmoon yeroo irraa dubbatu maashaallah irraa jedha ilmoo bishaan suuraa of duuba kaanii ilmoo bareedaa jedhan muslimaa miyati maashaallah irraa jedhu wallahi summa billahi lazim miidiyaa kanarra ijatti taatan ilmooti wallahi ilmooti qaamni kun muluun guloon diimate akka waan cittaa'ee kanatti takkaa ilmooti waa taateen beektu suuraa miidiyaa irra gaggalbatanii mucaa bareedaa jedhanii gaafa dur ani suuraa gadhiisu koomentiin cufti maashaallah itti waa takka hin taane ammoo
Ilmoo bareedaa jedhanii ijatti na jalaa buusan daa'ima nagiya daa'ima bishaan sabiyyii waggaa sadii. Maal rakkoo qaboo maashaallah irratti yookaan suuraa of duuba kaa'oo dhiiftan maal rakkoo qaba. Wallaahi wabbillaahi dhugaa amma dhara kaa'uu fi miti haqa sinii maaraan. Ni rifadheen ilmoo akkamitti ilmoo sabiyyii ta'an namni maashaallah irraa hin jenne de. Kan ammoo shari'aa rabbiitu eeyyame. Ilmoon takka osoo hawwatte maashaallah irraa jechuu danda'uu qabda. Ilmoo bareedaa jettee dhiisuun ijatti buusta. Namni gariin akkamitti ilaalame itti ijaan nama nyaachuu jechuun dirqama budaa ta'uu minaamina sirraan eeggamu. Ati budaa taateef ilmoo nyaattu. Onni maante daa'ima yoo jaalatte maashaallah yoo irraan jeen ijji seenti. Ijji jechuun isuma kana. Summiidha. Ijji ilmi namaa kamuu ijji isaa summiidha. Maa anaa kana hin taane. Yoo waan tokko natti hawwattee natti toltee irraa maashaallah jeniin summiidha. Ammas maashaallah irraa naa jedha ilmooti. Maashaallah irraa naa jedha. Wallahi maashaallah irraa naa jedha ilmooti. Wallahi wabillahi. Beeruma ajooytu san tun harka nyaata ilmooti wallahi laziim. Beera ajooytu ni qanne qaama. Ta dhiirri irraa dheesse san isitu ilmooti yana jalaa nyaate wallahi. Insha'Allah akiraaf duniyaattis hin milkoofte akkuma ila jiraan kee ajaa'ee kanatti du'aan keetis ajaa'iituma jiraata. Wallahi wabillahi. An akka hadhaa'een jechuun akkana hadheessaniin keessattuu waa'ee ilmooti yaadin akkana hadheessitaniin ilma namaa tana gadi bahee takka takkaan xiqqeessa ture garuu rabbii kiyya sodaadhe ofirratti. Safuu oromummaa sodaadhe silaa akka hadhaa'een ilma namaa tana xaraga lafarraa arrabaan. Garuu arrabaan nama xaragee rabbi bira waan argadhu yoo rabbi irratti sabaree fi yoo rabbi irratti dhiifadhe rabbi bira illee argadha sabrii jedhamu san illee qabaadhaa jechuudha. Isiniin galee. Eenyummaan ilmoo ofiitti irratti hin qoosu. Haatummaan dhalte sunu qaanyii fixattee gisee ilmoo isii duuba kaanii haasaan ilmoo tiyyarraa naa bu'a. Waa'ee kennaan haasaa osoo jette gaarii. Afaan takka hin dubbanne waa'ee ilmoo ofii. Ofiifuu quban qabdu akkamitti irraa haasofte haatummaan dhalte. Bara akkanaa keessa jirra. Bara haati ilmootti jabaattu. Bara ormi ilmoo sibira darbee ilmoo ta'e balleessuu barbaadu keessa jirra. Alhamdulillah ilmoon ammas nagaa qabdi. Ija yoo taate qorichumatti dibanii fayyaa. Maashaallah irraa jechuu battan illee ani lammata ilmooti miidiyaa irratti fidu kan dura bahee kaan uummata rabbitti ofirraa dhiise. Inshaallah waan dhiiseef illee rabbiin dhiisuuf. Keessayyuu warra anaa fi mucayyoo caalaa ilmooti miidiyaa irra geettanii haasoytan irraa keeriyyuu hamtuu miti keerii warri haasoftan. Wallahi fuula rabbiitti sin dabarfadhe hamtuu miti keeyri machu maal gooti ilmoon miidiyaa irraa silaa odoo taate bultimmaan ilmoo irraa bultimmaan nama miidiyaa irraa maal gooti silaa taate hin taa'amnee mi haasa'amee mi abbaan baafatee mi ilmoon nama maal miidiyaa irraa gooti. Anamma gisee suuraa hojjetu gisee viidiyoo hojjetu hin beeku ofitti amana uummanni na jaalatu akka maashaallah irraa jedhu. Ilmoota namata meeqa miidiyaa irra fidaatuma jira maashaallah irraa jedhaman guyyaa takka akkana. Waan hundi danbeettu. Har'a garuu iji eessee namni butee harkaa butee maalii jedhee iji eessan jechuu ilmoo. Ribe keessaan baannanti lafatti wannoo jetti. Hadhaa'ee seena yaani maal godhaa amma akka namaan ta'uudheeti malee baay'ee hadhaa'ee ture. Sinii galee wallaahi warri keessattuu ilmoo diyaannatti dhuftan jazaa ilmoo teessaniin isinii deebitti. Ani isin abaare fi miti. Ofii isinii deebitti. Jazaan ammaa oolteen bultu. Keessattuu qulqullummaa qabaannan namatti daba wayii hin goone taanan waalaikum salaam. Wallaahi wabillahi zajaan ofumaa isinii deebitti jechuudha. Mee rabbi sodaadhaa. Akkamitti namni ilmoo bishaan wannoo godhata. Baagiraawundii godhatee irraa daa'ima kaawwata kan bahe. Karabbi biraafuu argitee wannoo takka hin qabne cubbuu takka hin qabne nama biratti akkamitti cubbuu ooftee namni baagiraawundii godhatee haasa'a akka waan nu ilmoo tanarraa nu haasa'a jenneen hangaafiin kiyya amma sirra deebi'ee isin gaafadha. Namni tokko gaafa bultii fuudhu miidiyaa irratti mari'atee jara keenya mucayyoo takka fuudhu edha ta'a akkanaati meen haalaala natti fuudha jedhe fuudha. Gaafa wallole immootu jara keenya bara jaartii tiyya takka wallole akkana jedhe himatu qaba. Mee boruma akkam keessa jirra hin qaanfadhe summa billa gaafa waa'ee ajandaa kanaaru saa uummanni ija kiyya uummatummaan beeku santu waa'ee bultii tiyyaa isaa jira na ajaa'ibeeti bar.
Ani sammuun kiyya kun na ajaje gisa takkatti inshaallah hunda odaan fakkeenyaaf illee wanni irraa haasa'amutu jira. Fakkeenyaaf maal irraa haasa'an beekta? Osoo ilmootan irratti darbee darareenii yookaan immootu haleelee madeessee maal jedhe irraa dubbatamu mumkin. Ani miine ilmoo hodhunaan jennaan fudhadhe yeroo gargaarinaan jedhan gargaare waa meeqa waan ulaagaa hunda guuttadhee taa'aa jira. Maaliif ulaagaa kana guuttadha? An nama rabba ofirratti beeku naamina. Osoo kanan goone waa'ee walloluu kennaa waan baatii jaaduraa warra oduu waan irraa taate hoo. Namni ilmoo ajanda godhatu nama kasaaru. Kasaaruu bichaadha wallaahi lafa. Kasaaruu qofaa miti bara. Awwan namni ilmoo irraa aarsee irraa haasa'uu caalaa irraa maashaallah jechuu dhiisuu isaaniitu na aarse. Maaliif? Ijji namaa argitee nama kana argitee takka takka haadha deebitee aboo ilmoo tana jala nyaatte maashaallah naa jechuu hin dandeessu. Qorichuma itti dibachaa jira amma qaama shifitti jedhee na jala qoricha itti goosisaa jira. Ijji nyaatte. Wallaahi wabillahi. Takka akka nama alaan hin bahu walii gadi hin deemu yoo gadi hin bahe bakka ijoollee tapsiisan qofa fida. Bakka argitee ganda keessan deemee wannoo fa'aa ittiin godhu sii galee bakka ijji seentu minaamina maal biyya alaa kanatti wanna akkasiitu hin jiru. Inshaallah jaartillee dhaggamatu jedha asumaan naa dhagaa. Amma miirri eega ta'e jaartii dabalatu jedha. Amma namoota baay'ee as jalatti sadaffaa afuraffaa jechaa jira. Horofaa qabadha. Qaldii miti. I am serious. Walii galee ni jira. Jaartiin amma dhuftettu firiidamii beekti. Aag baay'eetti abbo. Xaaxaan qabdu. Tiba qaanaallee nu geetta hunda keenya. Akkas jechaa jirti. Kuloo amma gadaan fuudhuu barbaada dabalata. Gadaan kun abbaa qabeenyatti argeera. Takkaami silaa kun 30 fuudhuu qabaayi. Odoon akka isaa kanatti qabeenya qabaadhe 30 fuudhu. Oromoo wal horuu danda'uu qaba. Kuloo laala si'a jirti ija baasta. Fuudhii naan jette amma yaada moodii qabatti. Amma namni akka gadaa kun takka akkamitti qaba. 30 fuudhuu qabda obboleessa kiyya miliyoona raati. Anamma qabeenya ni qabu birrii Itoophiyaatti taate malee osoo amma doolaara miliyoona taate takkaa miti 30-40 fuudha. Deema waan abbootii gadaa duraanii jaartii meeqa abbaan gadaa booranaa deemi gaafadhume. An Oromoodhaa bara. Jaartii meeqa qaba? Jaartii 10 wayi qaba. 16 18 ilmoo 50 ilmoo 60 qaba. Qabeenya jira loontu jira. Hawwata tennamee viidiyoo wanna tokko gadhiise viidiyoo wanna gadhiise tokko laala. Viidiyoo sheetichi baale tokko gadhiise. Numa saanuudha jedhan. Wal jaallannaa jedhan. Oromoon fuudhuun aadaa amantiin kennu jira. Akka Oromootitti yoo deebite Oromoon dorgu aadaan Oromoon dorgu fuudha 2 3 4 5. Takkatti dandeettu takkatti fuuta 3 dandeettu 3 fuuta. Oromoo baay'isuuf sanyii ta'e baay'ifachuuf. Dhala kee baay'isuu danda'u qabda Oromoo tokko dhaltee yoo biraa duute tokkochi sunuu yookaan biliqeessuu danda'a. Ani garuu diiyaaspooraa keessaa raffaa argadheera nama. Haga sanii zanaa jedhi tasfaan jiraadha bifti. Gaafa carraan afraffaa dhufe ayisi fuudhuyyuu. Kana Oromoon naqqayii siin jedhe boo abbaa gadaa caalaa araadaadhaati. Qooyi warri dhiirallee warri dubartillee na dhageeffadhu. Ati abbaa gadaa caalaa bakka biyya alaa deemtee irdinnaan sitti dhagaame miti. Galta booddeen galuun keenoolu. Lamanaaf ani nataazaba riikardii diiyaaspooraa ni cabsaa. Aga ballo aga lubbuun kiyya jiru meeshaan kiyya dalaga taanaan hin fuudha maal? Namni gariin maal jedha? Wayi dubartiin lama nama ajjeesti. Si nyaachiftu obboleessa kiyya. Nyaata galchi. Nyaata nyaattee jennaan akkana sochootu hunda'uun jabaata deemta laala nama akka duraanitti mixirree baaseera. Hin galchaan dhaqa. Ani 3 qaba tokkoon naafaa. Gada 4 siin ga'usi. Abbaa gadaa ta'e obboleessa kiyya miliyoona raatti. Abbaa gadaa ta'e anas ajaje reedii jedhe jedhin sheeritti godhe yaaddolee dhagaane. Maa ummanni keenya dur warri keenya dur faaraa ta'eeti. Mee amma namni abbaan isaa jaartii lama qabne hin jira wallaahi billaa hin qabu jedhi kakadhu. Abbee faaraa ta'eetiniin haate faaraa taateetiniin eeyyamte araadaa waan taateef shaaxira sanyii ta'e babal'isuuf dhalate. Namni amma bar akka faaraatitti ilaalu abbaan kee faaraadhaa jechuudha bar. Haati kee faaradha jechuudha ka callisteetiin maazaanuu fidde. No! Ariifa wallaahi sanyii si baay'ate horas.
Hinaaffaa ammaa tana laalin tokkotti taatullee waan duraan si hojjeturraa siin hir'isu lama taatullee siin hir'isuu jechuudha. Nu bar wanni nu beekuu qabnu abbaa gadaa jechuun addunyaa irratti warra gadaa siistamii sirni itti bulmaata addunyaa tanaa baasanii warri Ameerikaa har'a dimokiraasii jedhamtuun irraa fudhate abbootii gadaa ariifa kanarraayi ariifota kanarraayi. Abbaan gadaa faaraa ta'ee diree ka kudha wayi fuudhe. Ata warri shamarranii haati siinqee minaamin warri amma wanna jedhu kuni faaraa ta'ee teeruma. Ani gaafa akka faaratitti waa laaltan ajaa'ibdan haatee laaltu abbee faaradha haatee faaradha araadadha jarri. Obboleessa baay'ifattee obboleessa kiyya maali kiyya lafee kiyya jettu kuni. Nama habtaamii akkanaa kana keessaa biqila sanyii yoo baay'ifatte tokko miliyoonara ta'a tokko miskiina ta'a tokko maalii ta'a yoo takka lama afur dhalte hoo yookaan hunduu miskiina si jalaa ta'uu danda'a. Argitee amma abbaa gadaa Oromoo jaartii 8 qaba ilma 36 qaba. Ilma 36 keessa amma kabiraan beeku waan gadaa Oromoo kuran miliyoonara. Kontiraaktara guddaa hojjetan viidiyoo isaa irra seenee ilaale. Hamzaa Jii kana ilaali jaartii abbaan isaa jaartii 4 qaba. Ilmaan gara 20 wayii qaba natti meediyoo kana wallahi. Tujjaara meeqa keessa jira kana keessa hunduu hiree ofii jiraata. Dubartillee ni gowwoomina haati teessan akka gowwaatti yoo laaltan haadha teessan gowwoomsan jechuudha abbaan isaa torba qaba.